nama guddisa wangeelli nama baasa wangeelli nama jijjiira jechuu dhagenne mana wangeelaatiin neetetenne nurraa cabsee habaasa kaleessa warri waaqaa isa galateef nama jijjiira jechuu dhagenne mana wangeelaatiin neetetenne. Namni tokko akkamiin lammoo dhalata? Lammoo dhalachuu jechuun afaan macaafa qulqulluutiin maal jechuu jennee ilaallee turreerra. Akkaataa waldaan tokko tokko ittiin barsiisanu lammoo dhalachuu jechuun bisaaniin cuuphamuu jedhan. Macaafni immoo bisaaniin cuuphamuu jedhu. Macaafa qulqulluun akkasiin jedhu lammaffaa dhalachuu jechuun namni tokko jechuudha. Namni tokko jalqaba haadha abbaarraa dhalatee Kiristoos adoon fudhatiin ture yookiin umurii isaa dheeraa waaqa ala ture asaabii isaa inni san jechuu afaan biyya keenyaatiin asaaba wanni jedhanu afaan biraatiin immoo warra waaqaa waliin beekne jechuudha. Akkasumas gosa ormaa jedhan Kiristoos barbaadisa gara lafaa dhufe haadhaaf abbaarraa dhalatee waaqa Yesuusitti adoo amanee fayyisaa lubbuutii godhee fudhatu adoon fudhatii yoo ture gaafa dhufee Yesuus fudhatu yookiin gaafa Kiristoositti amanu lammaffaa dhalatedha. Malee bisaaniin cuuphamee muti. Namni lammaffaa dhalachuu jechuun macaafni dubbata waan ta'eef haadha abbaarraan dhiigaa foonii akka dhalatu hafuura inni dhalata. Hafuuraan waaqarraa dhalata. Kana jechuun bisaanii cuuphamaa muti. Bisaanii cuuphamuu waan biraati. Kan duree gara garaati warri waliin turre sirri waan kana laalaniirani kakaanyee haala halluuti. Lammaffaa dhalachuu enneerraa Be born again waan jedhu Ingiliffaanii be born again jedha. Lammaffaa dhalachuu jechuun barreessa jirtanii. Lammaffaa dhalachuu jechuun hojii dhoksaa Waaqayyoo ka ittiin jireenya haaraa nuuf kenne. Hojii dhoksaa Waaqayyoo ka ittiin jireenya haaraa nuuf kenne. Hojii dhoksaa Waaqayyoo ka ittiin jireenya haaraa nuuf kenne. Jechi regeneration yookiin jedhu afaan Giriikiitiin pilaaneeshiyaa jedhama. Pilaaneeshiyaa jechuun afaan Giriikiitiin pilaaneeshiyaa jedhama. Jecha jedhu irraa dhufe. Jechuun irra deebi'u jechuudha. Irra deebi'u jechuudha. Pilaaneeshiyaa jechuun irra deebi'u jechuudha. Generation jechuun immoo dhalachuu jechuudha. Kin be born again ka jennu kuni dhalachuu jechuudha. Jecha kanarraa dhufe afaan Giriikiitiin. Kanaafu namni tokko lammoo dhalate yoo jennu nama tokkoon Kiristoos fudhatee fayye jechuudha. Nama tokkoon ebelu lammoo dhalate jechuun Kiristoos fudhatee du'a bara baraa jalaa bahe jechuudha. Duraani dhiigaa fooniin dhalateera jireenya haaraan qabu jechuudha. Gaafa lammaffaa dhalatu maan ta'e badii bara baraa jalaa bahee goolii jireenya haaraa seene jechuudha. Yookiin badii bara baraa jalaa bahee jireenya bara baraa keessa seene jechuudha. Gaafa lammaffaa dhalatu. Lammoo dhalachuu jechuun sedeneli yookiin akka tasaa waan namarratti ta'u kana jechuun nama tokko dhaqee maanummaa Yesuus Kiristoos yennaa itti himtu onnee isaa suni akka tasaa jechuudha. Jaalala waaqaati yennaa qabantu lammaffaa dhalatedha. Hirrifata namni tokko amma dhufe akka Yesuusii keessan kana amanan jedhu onneen lammaffaa dhalatte jechuudha. Onnee isaa jaalala waaqaati guutuu waan qaban ta'eef waaqa amanee fayyuu barbaada jedhee dhufa. Waan san immoo nu uumoti namicha keessa akka tolchu hafuura waaqaati. Nuti gorsuun itti himuun ergaa nutti kenname malee namicha dullaan tunnee amansiisuu yookiin namichi nutti amansiisu ebelu ana amansiise jechuun hin danda'u. Ebeluu isaanii gara fi gadeeffatu waaqa. Kan nutti kenname misiraachoon wada alam hulluu hidu wongeen lefitiraat hulluu sibakuuno lallabaanuun jedhame. Lallabaanuun jedhama. Jecha yaannis hin barreessina. Maarqos 15:16 jiru tokko 15:16 akkasiin yoo hin dogongorini bebaasa. Gara biyya lafa hunda deema dadaa hundatti wangeela hima. Hubadhaa maddeessa Maarqos 15:16 irra jira. Yammene የተጠመቀም ይድናል ያላመነ ግን ይፈርድበታል. ilaala
Ka amane ka cuuphameen fayyi. Kan amaniin garuu itti muratanti. Matsaaf qulqulluun ka cuuphamanitti faradaman jedhu. Ka amaniin hin faradamaa jedha. Namichi kun eega lammoo dhalateen duuba amanachuu. Lammoo dhalachuun amanuu dursa. Namicha lammoo dhalatetti fayyachuu amanachuu. Because lammoo dhalachuun sun jaalalli waaqaa sun laphee isaa eega dhaggate keessa isaa eega cassee dhufeeti waaqatti yookiin ilma waaqaa Yesuus fayyisaa lubbuu kiyyaa godhee fudhachuu barbaada jedhee gara nama kiristaanaa tokko dhiyaata yoo keessi isaa waaqaan bitame jechuudha. Gaafa kana immoo dhufee waaqatti amanachuu namichu. Kan hubattanii namni nama amaniitti itti faradama. Nam tokko murtee bara baraa jira jechuu kan dandeenyu yoo Kiristoos fudhatee hin fayyin jechuudha. Yaalammeeneegin ይፈርድበታል. Nama Kiristoos hin fudhanne tokko dhalle boruudha Egzaabeer quxxaasuu laala. Mufii waaqaati jechuudhamu duraan laalaa turreera. Quxxaannaa qixaati yookiin aalantii fi mufii. Akkuma duraallee jennu abbaa ilma maan godha hi adaba jenna. Amma Kiristoos nuti gaafa nuti yakkine nun balleessu adabee nu sirreessa. Ilmaa isaa waan ta'eef jechuudha. Ka inni nuu qaabatu dhiiga isaa jigesan. Nama dhaga'u jiru. Isaasan nuu laala waan ta'eef nu balleessisaa nu aalatu. Sirree akka sirroomne yookiin yakkaa yakkine isaan beenne araaraan gara jireenya saniitti akka deebinuuf nu aalata. Mataa nu qabuu danda'a, miila nu qabuu danda'a, abbaa akka fedhe godhachuu. Garuu waan tokko jira. Abbaa ilmee isaa akka durallee jedhaa turre. Ilma mucaa qaba amman jechuudha. Mucaa waaqinaa kenne sani fuudhee ol qolaansee duraan goraa. Hin goraa. Iyesuus akkasan jechuudha. Qolaansee akka seexanni nu nyaatu yookiin akka waan tokko ta'e nu aareef nutti hin dabarsu. Deebii si barbaada. Gooftaan galgala kanallee deebi'aa nuun jedha jira. Nama dhaga'u waaqi galgala kana ammallee si barbaada. Hojii xiyyaa si eegata si barbaada. Kanaafuu akka abbaa ilmaa fi ishee hoo isin gaafadha. Namni ilmee gadda harka kaasa. Ishee nama bacaa ilmee qaba waaqi galatoomuuti. Muka guddaa tokko dullaa fuutanii itti gadi dhiistani. Hin dhiistani. Yoo muka guddaan aarii hangam fidattee dhuftuu biraan qeetto keessi hunuma sinaa. Akkaataa dhaltee guddichisaa yaada. Ilaaltee addee inni miidhan. Kanaafuu Yesuus gaafa nu adabu akkasan jechuudha. Yoo nu balleessisaa fedhu waan qaraanii warra baay'ee miidhame kaan nu yaada. Marrooteen na dhiiga jissee, marrooteen na dhaaname, marrooteen na rakkate waan ta'eef duruu aduma dhiiga kiyyaa isaa addeen teenee guure ammallee immoo yoo isaan miidhe boru na dhaga'amaa. Abbaa si yaadu qabda. Namni tokko abbaa naa yaadu qabadha. Kanaafuu namni lammaffaa dhalate kuni gara Kiristoos dhufee caarraa fayyisaa argata jechuudha. 18 Wangeela Yaaqoobii ergaa Yaaqoobii 1:18 baasaa dafaa 1:18 irratti akkanadha. Nuti uumama isa hundumaafuu hangafa akka teenuuf yookiin warra dadamaneera hundumaafuu warra jalqabaa akka teenuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatti nu dhalche. Uumama hundumaafuu hangafa akka teenu dubbii dhugaatiin jechaa fi dhugaatiin gara seeftirete yookiin seera uumamaatti yoo isin geesse jalqaba maanti ture? Jalqaba maanti ture? Lafaa samaayit ture jedha. Ka isin jettan yaannis tokko irraa jalqaba maanti ture? Yaannis tokko irraa jalqaba maanti ture? Jechaa ture. Jechi sunuu waan ture? Jechi sunuu waaqa ture, waaqa bira ture. Achirra taree jechi sagaleeni foon teetedha. Uumama biyya lafaatiin dura nama hundumaafuu hangafa akka ta'e dubbii dhugaatiin. Dubbiin dhugaa maali? Jecha waaqaati. Dubbiin dhugaa maali? Dubbiin dhugaa jecha waaqaati. Tokkoffaa Phexros barreeffadha. Warri duraan warri kun irra deebi'aa jira waan ta'eef warri kun sirriitti daddafaa barreeffadha. Waa'ee lammaffaa dhalachuu ilaaluu jira Matsaafa Qulqulluu keessaa. Lammaffaa dhalachuu jechuun maa akka ta'e. Tokkoffaa Phexros 1:23 hin dubbisa. Isin sanyii baddu
adoo hin taane sanyii hin banne sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jiraatutti hafu haaraa teetanii dhalattanii. Sanyii baddu adoo hin taane sanyii hin banne irraa sanyii hin banne Yesuus. Lammaffaan immoo warra Yesuusii amanu. Mee ani hin badodha. Nami jireenya biraallee qadda'an hin badodha. Akka obboleeyyaan keenya olii hangafa kiristaanni ila lama qabaa jenna. Tokkoffaan akkuma warra kaanii ila foonii qaba. Lammaffaa immoo kasamayii dhagguun ila biraa qaba. Hawaaqa waliin dubbatu. Hawaaqa itti mul'isu. Ila biraa qaba. Hafuurri Waaqawaa akkasii na agarsiisan naa jedhu ila biraatiin dhagguu jira jechuudha. Ila kana warri nami marti hin qabu. Warri lammaffaa dhalate kun icciitii samii beeka. Warri lammaffaan dhalatin icciitii lafaa qofa beeka. Garaagarummaan kenna kan. Warri lammaffaan dhalatin jireenya lafaa qofa qaba. Warri lammaffaa dhalate ka lafaallee qaba ka samiillee qaba. Allamaanuu qaba. Namni tokko allamaanuu qabaadha. Garaagarummaan kenna warra biyya lafaa jiraatanu jireenya bara baraa qabaachuuf dhabu. Nu ka lafaallee qabna umurii lafarraa waaqni nu leesselleena ka bara baraa ammoo olii kan. Garaagarummaan kenna warra kaanii kan. Warri lammaffaa Kiristoos irraa dhalatanii warri dhiiga isaatti amananii fayyanii jireenya lama qaban. Lafarratti ambaasaaddeera ta'anii yookiin bakka bu'oota wangeelaa ta'anii as jiranii kana eega fixataniin duuba jireenya kanaan duuba jireenya daangaan kan eternal life jedha afaan Ingiliffaatiin. Jireenya bara baraa jechuun maal jechuu? Jireenya lakkoofsa hin qabne jechuudha. Bena jireenya lakkoofsa hin qabne qabda. Jireenya kanan na eegata na meettamu. Dhuguma amantanii tani jireenya kana. Na jedhaan waliin gisee tokko jireenya kanan na eegatadha. Jedhaa tolkaasa jireenya kanan na eegata jedhame. Kanatti amane hin badu waan jedheef eega inni hin baddu siin jedhe hin badan jedhi. Yommuu ifi balleessitu ta'e hin dandeettu. Ka abbaan na kenne ani dhiisu jedhe Yesuus. Hongeeloo Yohaannis. Kanaafu akkaataan nu yaamicha kana yaammanne caarraa nu buusi waaqaan jennee adoon ta'e ana isaan barbaada dhee nu yaa. Ati nama barbaadame keessaa nama tokko. Abeet namni gurra qabu haa dhagahu. Ati nama barbaadame keessaa nama tokko. Malee maatii kiyya keessaa achi keessa seenuu qabaa jedheetii bula. Abbaan Daawitiiti nama barbaade qaba. Waaqi immoo ka abbaan barbaade didee aha biraa beekaa ijoollee ta'e keessa jedhe. Waaqi si beeka. Namni waaqi si hin beeku waaqi na beekadha. Waaqi na beeka. Abbaan ijoollee haalli itti mijaa'eeru ka umuriin guddatan diqqoon mul'atan ka jedhan barbaada. Waaqi immoo kan ila namaa duratti mul'atan jedhanu ana biratti mul'atan jedheeya. Abeet filannoo waaqaa. Filannoon ta'e adda addaa waaqaa. Kana caqasa. Niqoodimoos namichaadhaan tokkotti namni akka lammaffaa dhalata jedhee dhufee Yesuus gaafate. Addee kana waldaan tokko lammaffaa dhalachuun kun bisaaniin cuuphamuu jedhanii barsiisan. Matsaafni amma addee kana waa adda baasee jira. Addee kana sirriin laallaa. Ishee Yesuus dhuguma isinitti himaa. Eenyullee yoo olii dhalachuudha baate mootummaa waaqaa dhagguu hin danda'u. Ishee Yesuus illee deebiseefi namni eega dulloome jechuun qancaree jechuun eega guddate eega umurii dheerate akkamiin lammaffaa dhalata jedhee gaafate. Ishee gadaamessa haadha isaatti lammoo ammallee deebi'ee ammallee ganaa dhalataa jedhee gaafate. Yesuus akkana dheen dhugaa sittama nami bishaaniif hafuura qulqulluurraa dhalachuu yoo dhabaate addee kanan naadhaatu waan kana isin bishaaniif hafuura qulqulluurraa. Bishaan jechuun maan jechuu? Hafuura qulqulluu jechuun maan jechuu? Nami dhugumaan bisaarraan dhalata. Waan cuuphaa dubbatutti hin jiru amma cuuphaan hin jira. Ha cuuphamu kiristaanni hundi jechuun matsaafni eeyyamu. Amma waan dhalootaa dubbatu jira. Sirrinnaa hubadha. Nami bishaanii hafuura qulqulluurraa yoo dhalachuu dhabaatedha jira. Afaan matsaafa qulqulluutiin bisaan ciisu waan jedhu jira. Bisaan gosa lama qoodama. Tokkoffaa yaa'a bisaanii jechuun ka addee hunda dhaggamu hafuura waaqaa. Bisaan ciisu jechuun ka jalqaba latti hin dadhabiniin dura ture ka ammallee jiru ka bara baraan jiraatu sagalee waaqaati. Waan kana lamaan naa hubadha. Bisaan yaa'u jechuun ka addee hundatti argamu hafuura waaqaati. Nami bisaaniif hafuurarraa yoo dhalachuu dhabaate amma addee kana Niqoodimoos. Namichi kun Kiristoos fudhatee fayyeen jiru. Ahudii waan ta'eef seera Musee qofa beeka.
Ragaan matsaafaa akkas jedha waan ta'eef. Akkas jedheen Yesuus namni dhugaa sitti hima yoo bisaaniif hafuurarraa hin dhalatin yoo cuuphamin jedhatti hin jiru kan shawwadan waan cuuphaati boxam. Ha cuuphaa gisee biraa isin barsiisa nagaafadha dhaalle matsaafin jedha. Amma bisaan jireenyaa sii kennadha Yesuus beerti Samaariyaati. Yaannis afur lakkoofsa 13 irra dhaggatta jecha kana. Bisaan ati naa kennitu kana ka'uune yoo dheebota ammumaayyuu dheebotuu danda'a na hordofuutti hin jirtan. Nami amma bisaan kana naa kenni jedhee gaafate iyyuu beerti. Bisaan ati naa kennite kanarraa nami une ammumaayyuu dheebota ka'an kennurraa ka'une garuu bara baraan hin dheebotu akkasa. Yesuus bisaan bara baraa. Namni dhageetta ati bisaan bara baraa ta'edha Yesuus. Garaagarummaa bisaanii itti hima. Ani buddeena jireenyaati. Ani bisaan jireenyaa ta'edha Yesuus. Bisaan kun kan mataa namaatti cossanuu mutu. Bisaan kun kan keessa gad liqinfamanuu mutu. Garaagarummaa qaba. Sirriinda dhage'a. Bisaan kun garaagarummaa qaba. Yesuus bisaan jireenyaa. Nama amantan jecha kana. Mi'aati bisaan jireenyaa ta'edhaan. Jedha akkasirraa hunee dheebotoodhaan. Hafuur qulqulluu jechuun mataa isaa waaqa jechuudha. Bisaaniif hafuurarraa yoon dhalatin jedheen achii gattare ishee eentu dubbisi cuftee itti fufii dubbisi. Jedhe. Ka foonirraa dhalate namuma fooniitu hubadhaa yoon dhaloota waan jedhamu. Ka hafuurarraa dhalate nama hafuuraati ishee. Olii dhalachuu isiniif nami foonirraa ka dhalate ka fooni namichi kuni jireenya bara baraa waan jedhan kanan beeku. Waan kanaa Yesuus foonirraa dhalattee waan turteettu as duruu nama fooniiti. Amma garuu yoo hafuuraan dhalatte ka hafuuraa ta'e ta'ee waan kanatti ibsaa jira. Ka hafuuraa ta'e ta'ee itti ibsaa jira. Amma olii dhalachuun sii barbaachisaa jettedha. Isi bisaan yennaa cuubaman olii dhalatanii? Bisaan yookiin matumaan nama yossa yookiin keessuma gabbuusaniyyuu kanumaayyuu waldaan biyya keenyaa kacuutu hundi keennan beenna waan ta'e yookiin mataan nama fixan. So olii dhalachuu jedhama. Kana jechuun ka olii dhufe Yesuus fudhadhii fayyeedhee ciitiitti hima jiran. Sirrii hubadha. Nami olii dhalate ka oliiti. Ka ammoo foonirraa dhalate kama fooniiti. Ka hafuuraa eegadheen duuba amma neqdumoosi olii dhalachuun sii barbaachisaa dheetti. Gisee tokko yoo matsaaf qulqulluu sirrii gabbuusanii dubbatanu timirtii dogongoraatti dhufeedhan. Timirtiin dogongoraa isinii himu matsaafa qulqulluu hubachuu dhabu. Timirtiin dogongoraa matsaaf qulqulluu hubachuu dhabu. Kanaafuu ati foonirraa dhalatteetta Yesuus fudhattee fayyuu sii barbaachisaadha jira Yesuus. Neqdumoosi jechuudha. Olii dhalachuun sii barbaachisanaa. Eeshe. Eebbiseef. Eeshe. Akkamitti ta'uu danda'a? Ati barsiisaa Israa'elii ka taate kanan beektu jedhee. Eeshe. Eeshe caqase achinnaa dhaabi. Lakkoofsumee qarrarta. 12 14 waan gurguddoo jira sirrii hubadhaa. Amma wal mormuu jira haga kana. Yesuus fayyina qabatee gara lafaa dhufe warri Israa'elii immoo waan seera Musee waan beekanuuf Yesuus fudhachuu hin dandeenye. Sirrii hubadhaa. Gara fira ifii dhufe ishee amaaruffaa isiniin ወደ ገዛ ወገኖቼ መጡ ወገኖቼ ግን አልተቀበሉም ቢኮስ ዱፌ ማረሚራ ወሩማ ከነ ኬሳ ዳላቴ እኒን ኩን ሴራ ከነ ባሌሱ ዱፌ አፋላ ኢየሱስ ወራ ሆጀተ ይማ ማና ወር ወጋ አቡርተሚ ኢጃሬ ዲጋ ሄደ አከመሌ ዋን መቃኔ ሳቲ ሞቲ ማናት ወጋ ሳዲ ኤሎቴ ኢጃርት ዱፌ ነምቶ አይ ማን ቆቦዲ ዛኒ ባዴራ ዲጊ ሲንጀ Si ati itti danfiteet birrii itti dhumatteet maagaraan bitameedha maan baqa bilooketti waa hundatti dabaladha. Namichi amma fayyaa. Yesuus fayyina biraa qabatee waan dhufe ka isin waggaa 46 loltan kuni waan ta'e ati moti kana diigaa jedhe. Jennaan kun seera kenna balleessuu dhufe rakkoo hamtuu qaba. Itti warbab jennaa isi ati nami olii dhalataa jennaan itti himu ati barsiisaa Israa'elii ta'ee gammaa garuu namichi maqaan barsiisaa. Waan seera barsiisaa turaniidha jechuudha. Waan seeraa beekne godmoos. Jennaati ijjumaa waan kanan beektu namni bee oliin dhalati oliin galuudha jira. Namni olii dhufe amma eenyu isa Yesuus ergamee dhufeera. Kana jechuun amma ifiitti ibsa jira jechuudha. Dhaxxee buufata dubbii tana Kiristoosii amanuu akka ta'e matsaafi lafa keera. 12 jirtaayyuu 14 irraa kaasee dubbisi.
Cagas ilmi namaa isa waaqarraa qabu amma inni eenyu Iyesuus mataa isaati ifitti himaa jira amma cagasaa ishi isa malee ka olii gad dhufe malee ka biraa ol ba'uu hin danda'u jedhe biika'oo samii waan hin dandeenyeef yookiin samii dhaguu waan hin dandeenyeef ka ol deemuu danda'u ka olii gad dhufe san jedha biika'oo Iyesuus olii waan gad dhufeeru namni lafa jiraate isa fudhate ol deemuu karaa hin dhibochu hubattanii namni dubbintu isin galu jirtu sirrin da cagasaa waan matsaafedha jedhaa jira waan biraatii mut margaa jedha amma yoo du'a fi itti maara ahin du'a namni dhugeeffate garuu fayyada itti maara Museen lafa onaa keessatti boba Museen lafa onaa amma cagasaa yoon akka ifii du'aa itti himuu barbaaduufi Museen lafa onaatti bofa jeesee sibiilarra akka fannise ilmi namaallee fannifamaadhaan ilmi namaa kun eenyu Yesuus maaramiirraa dhufee foonii waan dhalateef ilma namaa jedhe matsaaf qulqulluu waan jiru yookiin warri teolojiiti Yesuus persentii 100 dhala namaati persentii 100 waaqa kana jechuun waaqa waan hin duune du'an jifatee qa'e waaqa guutu foon immoo waan du'uufi foon du'u kana uffatee gara du'aa buluu dhaqe waan hunda namummaallee mul'iseera waaqummaallee mul'iseera. Bishaan gubbaa dhufee deemeera miilaan namni bishaarran deema waaqa waan ta'e waaqa bishaan dhiisuu hin danda'u karaa baay'eetti Yesuus nama ta'e karaa baay'ee waaqa guututi kanaafuu ammaa itti ma jira hangafa olii gadi bishaanii hafuudha jedhaa dhufee daaddisee yoo gadi hin ba'u akka Museen bofa fuudhee jeesee mukarra fannise ilmi namaallee yoona hin fannifama dheetti ma jira ilmi namaa kun kabiraatii mutu isa ganaachi dhaqu jira waan ta'eef dhumarran namichi kun nama isa dhugeeffate fayya jedhee hagangafaatti itti himee jiru amma ganaatti maara ishee dubbisa. Cagasiyoon amma ilmi namaan fannifama eegadeeti wanni ilmi namaa fannifamuufi ka isa amanu hundi yoo namaa akka qabaatuuf jireenya bara bara akka qabaatuuf ta'aa jedha ishee. Waaqayyo haga ilma ifii dabarsee akkanumaan kennu biyya lafaa jaallata. Nama isa fudhatee fayyachu. Warri lafarra jiran namni isa dhugeeffata akka fayyu haga dabarsee kennu biyya lafaa jaallata. Amma ciisiisaa hubatattani dhiqisiin olii gadi waan cuuphaa dubbatti. Dhuttee buufatisi Kiristoos fudhatanii badii jalaa bahu jechuudha. Jireenya bara baraa qabaachuu jechuudha. Kanaafuu haga angafa olii kana namni isa dhugeeffate fayyan jenneen namichi waan kana waan hin beekne daaddisaa fidee daaddee beektanis namni daaddee beektan afaan biyya kennaa waan ta'eef nama bacaan hin beeka ijoollee xixiqqoolee akkuma isiin dhalatte harkaan sachooti isteeppii kanaan qabanii ol kaasan malee miilaan deemtu malee ani dhaananii meeqodimmoo waan kana waan fayyinaa kana sirrii waan hin beekneef inni waan seeraa qofa beeka seerri yookiin ijjeesedha yookiin dhiisedha bakka murtuma ta'e kenna seera murtee kennuu malee daaddisuu waan hin beekneef waa ilma namaa akkas ta'aa gadi bu'aa ol ka'aa kana Yesuus itti himaa dhufeeti amma yoona waan kanaa ta'aa jedhe 16 jirti 18 irratti ishee haga 18 dubbisi. Ka isa amanu hundi jireenya bara bara maa akka ta'uuf bakka eega amantee raatte akka jireenya gaddu amanuu malte mee namni akka jireenya gadda amanta matsaafi amma jedheeyyuu namni isa amanu hundi maa akka ta'uuf jireenya bara bara baay'ee jireenyi biraan jiru jireenyi kun kanu ati jireenya gaddaa yoo siin jedhan eenyu maqaa isaa Yesuus namni tokko eega nuti amannee akan fayyine shakka jiraanne warra kaa kan jennee amansiinya jalqaba nama himii isaan qara ifii shakkii jalaa bahuu qabna waan kata waan silaa namicha himnu wallaallee alla Kiristoos fudhattee mana jaarradhe baay'ee Kiristoos dambanyaa hiyyuullee moti dambanyaa durummaallee moti namni Kiristoosi amane bara baraan eebba hunda eebbifantaneettan jedhe masaa akkasadhaayyuu Ibraawiyaan 3 dubbistaa hin dhaggitan hamidda abbaatti si eebbise isa mataa ta'e isa laalaa jiraadhaa inni gisee tokko waan nuti amma hiyyuu wayaatu adoo qabaanne gaafa asfaaltii irra baane waan durumbaa foonii labsuun mal ammallee waan hiyyuu foonii labsuun mal hiyyeessa caalu nama gara badii bara baraatti deebisaa hiriira garee nuti amma bariiduu nemo gargala kana ramnemo addee deemnu amannee ta'e ujjira
shakkii margaan qanne takkatti yennaa jiraatte jireenya ajaa'ibaa dura kanan eegatan jira. Kadaangaan qan wayne galgala kana natta dhufuu jira moo isin dubbata. Dhugaa isinitti hima. Nuti wal nu dhaabtu. Nu fayyineera. Mabiraatii adeemtu banadhaa mabiraatii gaddam. Tunta lafaatti deemta samayyoon deemta. Shakkiin nuti hin qanne yennaa jiraate obboleeyyaa. Wanni nu dhugaa baanu yennaa jiraate nuti shakkiin qabnu bara baraa ijoollee jiraattu keessaa nama jalqabaa teene. Ante eera nama jalqabaa. Jedhaa shakkii ani hin qanne jedhaa. Nama bara baraan jiraatu keessa. Isa jalqabaati jedhame. Ati isa jalqabaati. Maqaa Yesuusiiti ati isa jalqabaati. Wanda dha'uu hin danda'u. Wal nu dha'uu hin danda'u. Yesuus marrootee hin fannifata. Yesemman nama dhage. Wanda dha'u hafannoo irraan baheef, ha galgala fudhateef, ka dhaanameef, ka digateef nama biraatiif himatu marroo margaati. Eega inni ati jireenya dhaggatte naan jedhe waan burjaajaa jira dhufu qabu. Angara deemu beek. Eessa akka ka'e beek. Jalqabi kiyya Yesuus dhumi kiyya Yesuus. Jalqabi kiyya bulee horaa dhumni kiyya Ameerikaa muti. Jalqabi kiyya biyya lafaa keessa Yesuus waliin as dhumi kiyya immoo Kiristoos waliin samay. Abeet 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 abeet. Abeet 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 abeet. Kanaafu yaamichi kenna. Yaamicha gaafi tirfanii gaafi kasaaran jiranii bira baanu. Aki nu Kiristoos irraa dhalanne akka itti nu burjaajessa adoonteen akka nuti gammada guddaa jira. Waan ajaa'ibaatti na eegata. Bari dhaqee Yesuus dura meedaaliyaa alatti dhaggiin kaasa. Jenne alabada kaatoos yaamo. Akkasii akka jiraannu mana. Akka gaafi oola baranan baatu. Maan baay'ee moo ba'uu dhabaadhaan duruu addee jiraadhu beeke. Abees angalgala kan erga addaa tokko isin dubbadha nami amanta. Isin solamma sobuudhama yaamichi keessani ka jireenya bara baraa suni ka ittiin boottanu ka ittiin burjaajota adoonteene ka ifa bara baraa keessa leetanu. Nuti gara waldaa yaamman gara isa fannifamee yaamman barnoota osuma irra dhaabeera torbaatti fuudha. Yaamichi kenna gara dhiiga isa nuujisseeti malee. Sanbata gara keenya koo sanyoo achi dhaqi maa sanyoo achi dhaqi. Nu abaali sanbataa qofaa muti miseensa sanbataa qofaa muti miseensa samayiiti. Ulaagaan kiyya dhiigaan guutameera. Shakkii akaan hin qabne ansii du'ee ati jiraatteet. Asalphadhee ati kabajamteet. Asii kan jedheen ati abbaa biraan na waliin ol jetteet. Wayne namni tokko as keessa innaa jiraate an kabajameera haa jedhu. Wayne isin dubbadha daqiiqaa tokko. Warri dukkana keessa tartanullee ifa olii qaabadha. Awwaa isiniin jedhu dambanyaa waggaa 20 waldaa keessaa ture baay'ee. Nama dhaga'u jira. Burjaajaa jiraata. Torbaan kana ergaa maan jette jedhu hubaan jette ergaa waan feete jettu waan fedhe jedhu dhadhu Yesuus immoo jireenya qaddasiin jedhe. Ergaan gaafidansa tajaajiltoota foonni si dhaabbatni see bacaa waddu dura waddu beektanii raaqii dharaa waddi biyya keenya galee fi kiristaana Kiristoos amanu diqqaa. Wanni raaqii dharaa biyya keenya bacatee wanni wal burjaajessanee balleessanee fi Kiristoos naa du'eera du'e moo jiraadhaan ka Kiristoos namni jedhu waan diqqaa ta'eef amma dhunnaani dunkaanii gurraattii baadii irraa dhaggaa. Kun dhaabate hittattu naan jedhe waan taatee wataruu dhadde an jiraadhu le Kiristoos. Nama akka jedhu diqqaa. An jiraadhu le kaayeddu. Ka Kiristoos du'e le kaayeddu. Ka Kiristoos. Anu ada akkasatti ta'e guyyaa dunkaanii adii dhaqee gurraattii dhaqee walitti ada dunkaanii adii dhaqee boodiituu dhaqee waan kaayeddu. Jalqabi kaayeddu. Jalqabi kaayeddu. Beejjiraan jedhamu jalqabi kiyya Kiristoos jedha. Jalqabi kiyya Kiristoos. Jalqabi kiyya Kiristoos jedha. Jalqabi kiyya Kiristoos. Sanna Yesuus.
wanni nu boochisaneef jalqabaadhuma jiru nama ollaan. Yesuun maal? Wal qabaa ati dhageettee waan kana dha. Ati dhageettee waan kana. Wanni boochisanuufi. Wanni gaafuu si boochisanuufi. Wanni gaafuu si boochisanuufi. Jalqabaadhuma kee wallaatte. Jalqabaadhuma kee wallaatte. Amma achi. Amma achi. Maraqaddu. Maraqaddu. Waan adootteene. Waan adootteene. Ollaa akka jiraattu. Ollaa akka jiraattu. Jalqabii dhumi kee kasii fannifame jedhama. Jalqabii dhumi kee kasii fannifame. Nama dhage. Nama dhage. Jalqabii dhumi kee Eesin naan fannifanne, paastariin naan fannifanne, nebiin naan fannifanne, faarsaan naan fannifanne. Kanaaf fannifame Yesuus. Abbaa qophees ankara handhuga antilee wayne namni nama ammallee bara baratti hin jiraata jedhee. Gara samaitti yaamma, lafa yaammame beeka. Bulee horaa keessa asirra bayaa qabaadhe moo dhabe moo kiiloo kiyya kanaan. Ankaraa kanaan beeysan harkaasu. Dhibbi keessaa dhibba karaa harkaasa karaa Kiristoos. Kiristoos yaadan. Mana kiraa keessan buri ijaarrattee illee beelonni illee dheebotti illee midhaan baay'isoo kadhattuunuu nyaatu jiru. Gisee kana as faraarraa kun qabu. Kadhattuunuu karaarraa fattee bemaariyaam yettee sirraa birrii kudhan fudhattee gargara hiroo nyaatu. Kadhattuunuu adoo nyaatiin bultee jirtu wanni akka kadhattuu jiraadhuufuna. Ilma Kiristoosi. Fatiin kiyya fannoorran naakaa falameera. Annama addunyaa kana dhiisii bara baraan kollitee jiraata naan jedhanetti addunyaa xiqqoo keessa galgalaan jiraata. Maqaa Yesuusiitiin biyya lafaa kanarra kollaa jiraata. Nama mataan maqaa Yesuusiitiin kun isin irra taataa. Warra mo'enu Yesuus waliin. Warra injifate nuti Kiristoos waliin. Wayne ergaa sinii qaba. Ila warri seexana gabbaraa jiraatanu addunyaa xiqqoo tanaafuu gammada qaba. Nu addunyaa tartu adoonteen addunyaa tarre keessa warri jira. Gaafa waa yaalaa baadhaa soodhaa yaada woos. Addunyaa tartuunis addunyaa tarre keessa warri jiraannu. Lafa amma dukkantee tartu kana dhiinyee lafa bara bara hin dukkanne keessa warri jiraannu. Warri nuti addan fuula horta goonee deemnu. Amma qaa Yesuusitiin fataa jedhee jira. Ameen. Kiristoos waa amaneeruuf an dura kiyya dhaquu jira. Ila biraatti naa baname. Keessa kiyya ila biraatti jira. Ila seexan itti seexan hin dhaggine itti biira fa'aa dhaggin. Itti ollaa keessa jiraatu dhaggin ana ila biraatti naa baname. Maqaa Yesuusitiin iltitu isin irratti haa banattu. Itti jireenya gammadaa laalaa jira. Itti lafa ajaa'ibaa laalaa jira. Asini bahayaa bitatan nuun hin jenne Yesuus bara baraan na walii jira. Addee isinii qopheessa ulfinna ajaa'ibaa na walii argata. Badhaasa guguddaa abbaa kiyya bira ana waliin badhaafamtan nuun jira. Ati nama Kiristoos walii waancaa kaasu. Waan argadhu nagaan argatan jedhe. Dubbisaan turre. Roobee 8 naannoo 17 dubbisaa turreeyyuu. Waan argadhu nagaan argatanii. Kana jechuun dadhabbii xiyyaa waa amantanii tanuuf miidhamaan hunda waa amantaniif Kiristoos sababa inni miidhame. Karaa jannataati ibsee dukkanaati warra tamaneefi jireenya ta'aafi. Karaa jannataati ibsee dukkanaati warra tamaneefi jireenya ta'aafi. Inturesini wangela karaan qabini wangela gubatta malee wangela ndasi yelotte deebotta malee wangela ndasi kalamta malee wangela ndasi kararaan qabini fannoorraan gorine dhugarraan gorine